ala ta'ee hojii dhaabee jira. Kanaafuu namni kun maal ta'ee kalee kan kee jijjiirrachuu qabda yookiin immoo fayyaa kan kee guututti deebi'uu hin qabdu. Ragaa dhaloota baasisistee mucatti maqaa jijjiirtee mucaan kun kiyya jettee umrii isii ganna 21tti guutee waa hunda isaa jijjiirsistee Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akam naga jirtani daawwattoota keenya. Nuti naga jirra alhamdulillahi rabbil alamin. Bakkuma jirtani nageenya rabbi rahmanni isaa sirriitti jiraatu isiniin jecha hanga xumura qophii kiyyaan afaan turaarras viidiyoo haaraa bareeda qabadhee dhufeen jira. Amma gamanumaan gara viidiyoo keenyaatti ceenaa isin immoo like, share, subscribe godhaa isin gaafanna galatoomaa isiniin jenna warroonni hanga ammaa maatii taatanii. Maalinni qophicha qabadhee dhufeen akkuma beektan qophiilee barnoota qabanii fi gorsoota hedduu bareedoo ta'anidha. San keessaa har'as mucaa tokko qabeenyaaf jettee yookiin immoo maallaqa argachuuf jettee fayyaa ishee guutuu kan boru akka feete ittiin taatu kan dhabde yookiin immoo jireenya ofiif jalaa busheessitee sobamtee karaa gubbattaaf takkan isinii himuu dhufee isin immoo hanga xumuraa dhageeffadha. Keessattuu ijoolleen keenya mana namaa dalaydan hedduun keessan biyyuma arabaallee haa ta'u normaalii mana namaa dalagaa jirtanii jechuudha. Haalli isaa deemee wal fakkaataa kanaaf hin sobaminaa jechuu barbaada. Isin kun fana turaa isin jaa. Innis maali yoo isin jennee mucaa takka ture umriin ishii baay'ee xiqqoo waggoota umrii 10 wayii keessa kan jirtu iddoo magaalaa Gondar Gojjam irraa gara Finfinnee dhuftee mana namaatti galtee akkuma dhufteeni mana namaa sanitti eeguu galtu ani hojjattee akkuma ilmoo ofiitti ilaalanii of biratti qabatanii hojjechiisanii hojii isaanii haalaan hojjetti mucaa manamtuudhaan ni jaalatanii warran kabajii ajaja hundaa ni qeebalti jechuudha. Sanuma keessaa kan mucaan kun osoo warra wajjin jiraattu umrii hanga murtaa'e tokko warra waliin turtee jirti jechuudha. Mucaan kun umrii hanga murtaa'e tokko warra kana wajjin eeguu jirtu maal taati warra kana amanaa dhufti jaalataa dhufti kabajaa dhufti akka maatii ofiitti ilaalaa dhufti jechuudha. Maaliif namni tokko nama wajjin eeguu jiraatu amantummaadhaan haal malee nama amanu tokkotu jira ilma namaa keessattuu shamarran jechuudha. Kanaaf mucaan kun osoo bakka sutti jiraattu maaltu ishee mudate gaaf tokko abbaa manaa yookiin immoo abbaa manicha isheen keessa daladdu dhukkubee jechuudha. Eeguu namicha kana dhukkubni isaa baay'ee hamaa yookiin immoo qaamicha isa dhukkubee san jijjiirratu malee fayyaa isaa guutuutti kan hin deebine jechuudha. Yaalamaa ture eeguu mana yaalaa ceessuus baay'ee karaa deddeebitee yaalchisaa kan turtee fi waan haati manichaa godhu jettuun hunda gootee xaarii hedduu kan dabarsaa turteedha jechuudha. Sarrataniitiin toni mana san keessa sarratanii jechuu hin qabnu hojjettu mana sanii yookiin immoo warra san kan qarqaartu jechuudha. Kanaaf namtichi kun dhibamuun dhukkubni isaa maal seetanii dhukkuba kalee isaa dhiqsiifataa torbaan dhiqsiifataa kan ture kaleen isaa daamee ta'ee hojiin ala ta'ee hojii dhaabee jira. Kanaafuu namni kun maal ta'ee kalee kan kee jijjiirrachuu qabda yookiin immoo fayyaa kan kee guututti deebi'uu hin qabdu jedhaniini jechuudha. So namichi kun kalee ofii jijjiirsifachuudhaaf namni eega nama ta'ee maatii qaba, obboleewwan qaba, firoottan qaba, alaalii qaba. Kanaaf nam tokko kaleessaa dabarsee kennuufii qabaa jechuudha namicha kana. Haadha manaa isaa eeguu ilaalan dhukkuba gaastiriikii coggaarraa qabdi, dhukkuba wantootuma adda addaa dhiigaa dammaanis kana waan qabduuf kalee kan kee isaa dabarsitee kennuu hin dandeettu. Yoo isaa dabarsitee atiif immoo ofii jiraachuu hin dandeettu dhukkuboota biraa waan qabduuf jedhaniini maatiin gara isaammoo waan nama raaju eeguu maatiin ofii garaa namatti jabaatu silaa kun namaa itti jedhanii yaaduun hin ulfaatan garuu immoo maaltu jira ilmi namaa hundi tokko miti alagaas ta'e kan garaa bishaanii ni jira jechuudha. So maatiin gara isaa kun qaama ofii kan dabarsanii isaa kennuu yookiin immoo isa gargaaruu hin feene jechuudha. Dubbii gabaabduutti harki caalumee ceccemee ni didee obboleewwan kuuwwan immoo warroonni silaa isaa dabarsanii kennuu fedhanii qarqaarsa gochuufii fedhan kun dhukkubuma humna sababanii ta'uu hin dandeenye jechuudha. Karaa gabaabatti immoo dhiigni isaanillee walitti hin galle. Guyyaa kaan maal godhanii eeguu hojjetu mana isaanii ilaalan fayyaa guutuu qabdi hojjetuun tun fayyaa guutuu qabdi dhiigni isiillee qulqulluudha waa hundaa eeguu ilaalan kalee ofii kana
namicha kana dabarsitee kennuu qabdi jechuudha. Hinta yoo dabarsitee kennite hinta. Amma hojjettuu tana eeguu gaafattu haati manaa namticha sanii maal jetteeni mana guddaa qabanii G+1 mana akkasii qabanii qabeenya sirrii qabanii mana ati argitu kana mana amma keessa jiraannu kana maqaa keetii jijjiira tokko. Qarshiillee waan itti barbaadisiif goona lama. Ati immoo kalee kan kee baastee abbaa manaa kootiif kennita. Mucaa ganna 18 yookiin immoo umrii 18 yeroo sanitti. Jedhanii mucattiin tun ijoollummaan itti jirti namni isitti aanu yookiin immoo firri isii kan gorsee waan kanarraa dhiisii siif hin ta'u fayyaa keef siif ta'a jedhuun hin jiru ni sobamte waan gootuu qabdu garuu immoo namittiin sun kana godhuuf mucattii tana kalee isaa baastee abbaa manaa ofiitii kennuuf jalqaba umrii 18 ol ta'uu qabdi itti aansitee mucaa warraa ta'uu qabdi akka seeraatti kalee ofii baastee isaa kennuuf mucaa namicha sanii yookiin immoo namtii sanii ta'uu qabdi. Namittiin tun kan qara hojjettuutii jettee akka feete gootu yeroo san mucattiin tun akka kalee ofii baastee kennituuf itti qaroobattee mana maali kana ganda dhayxee mazagaajaa jedhanii kanneen isteeppi hunda deemtee waraqaa ragaa dhalootaa baasisiistee mucattii maqaa jijjiirtee mucaan kun kiyya jettee umrii isii ganna 21tti guutee waa hunda isaa jijjiirsistee mucattiin tun mucattii tiyya ragaa jedhu baastee mana yaalaatti agarsiistee piroosesii kana hunda deemtee ilaalame namarraa faayidaa barbaadan waa hedduu ta'anii jechuudha. Ati tiyyaa manni kun keetii waan feete goota abbaa manaa kooti qofa kalee kan kee yoo kennite jettee mucaa sobdee jirti. Mucaan immoo ijoollummaan namarra jira namni si gorsee tasgabbeessee waan isa irraa deebisu hin jiru hayyee jette. Guyyaan irraa jabaan dhufu eessa deemanii biyya Chaayinaa deemanii namicha kalee jijjiiruu qabanii mucattiin hin deemti haati manaa isaan deemti namtichi hin deemu mucattiin kalee ofii kennuuf deemti malee isa yaadchisu yookiin immoo bashannanaa miti ka deemtu gaafkaan nama sadii ta'anii qabanii deemanii mucattiin waa hunda mallatteessitee hayyee jettee jirti. Achi geennaan mucattiin kalee ofii baastee namichaanii kennitee namichi kalee ishii fudhatee namichi fayyaa isaa guutuutti deebi'ee jechuudha. Isiillee hanga murtaa'e tokko ciistee jirti garuu immoo sarjariidhaa qaamaa kan keessaa hir'atee dhukkubbiin itti dhagahamaa waa hunda dandamachuu hin dandeenye namichi immoo kan keessaa hir'ate guuttatee jira faallaa isiitiin inni fayyaa guutuu godhatee ka'ee deemaa akka fedhe ta'a jechuudha. Osuma akkas ta'uu gaafkaan mucattiin tun bulii 15 akkas warra dursitee galtee jechuudha biyya sanii biyya Chaayinaati warra bulii 15 dursitee galtee bulii 15 booda warri ni galanii eeguu galte kana mucaan kun sarjarii asiin baqanfamtee qabdi irraan deebi'ee qaama hir'ate ni qabdi akka durii kalee lamaamtii kalee tokko qabdi akka feete hojjechuu hin dandeettu mannoo irraa isteerii qaba yookiin immoo maali kana darajaa ol bahanii gabbu'an qabaa. Namjattiin kun yeroo waa hojjettu yeroo qaama guutuu jirtu san darajaa kana asii ol baatee gubbaa gad deebitee akka feete burraaqxee waan feete hojjetti achi immoo yaala irraa galtee akka namaa hin ciisne akka namaa teettee nyaanne madaan isii hin qoorree fi achi gallaan hojiitti seensisanii jechuudha gara jabeenya ilma namaa gatii isii sanuu ka isiin qaama ofii hir'istee ilaalte sanuu hin ilaalle achitti hojiin eegalchiisanii mucaa qaamni isaa ishii bishaan horuun eegalee namichi bulii 15 booda galee dubbiin jabduun irraa isin baratan an barbaadu sanii namichi galee ofii fayyaa guutuu ta'ee yeroo jedhu mucaa kana fuula isaa coggaaressee yookiin immoo argaa isii feenee jechuudha ni jibbe mucaan kun mana warraa akka teettee hojjettu hin feene haati manaas waadaa dura deemte san jijjiiraa fiizikaalii namni yoo nama jijjiiramu ni beeytanii jijjiiramaa dhuftee mucattii tana dubbiin hin galle gaaf kaan immoo osoo akkas taatu namichi mana kana gallakkistee bahuu qabda hojiis haalaan hojjetaan jirtu akka duraan hojjettutti isiin dhugaa qabdii dhukkubbiidhaa madaan ishiin qorree fi yaala gahaan arganne ciistee nyaanne ka hojjettu gubbaa baatee jala gaddeebitee jala ol baatee gubbaa gaddeebitii san booddee namichi manaa bahi jedheeni mucaan haadha manaa isaa mana kan keessii kana naan jette naa kenni qarshii sii kennas naan jette naa kenni jette gaafatte namichi yookaan itti waa takka iyyuu sii gochuu hin danda'u meebii dabree yoo si dhukkubee si qarqaaruu hin danda'a garuu manni iskeetii miti qarshii somaan irraan qabdu
narraa jettee butuuttuu ishii yookiin immoo carqii ishii guuteetti kennitee ofirraa baastee argite jechuudha. Jaarsa ofii fayyaa isaa guutuu deebistee isheen immoo ofirra hin qabdu nama hin qabdu baastee darbite jechuudha. Ilmi namaa hagina garaa jabaatee jira daawwattoota kiyyaa. Mucaan kun ammatti baateeti akkanatti kun mana kiraatu gatii waan kafaluu qabu jettee guyyaa madhattee rakkinni itti hammaatee karri ishii rukutteetiin waa rakkadhee kana naa godhi jettuu osoo hin gammadin birrii 100,000 takka akkas dirqam itti ta'ee kennitiifi sanirraa ragaa mucaan dokumentii hunda paaspoortii hunda mallattoolee walii mallatteessan kulli akka mucaan ragaattiin sassaabanne gad baastee fuuldura ishiitti kibriitiidhaan guddee balleessitee jechuudha. Maaliif ragaadhaa seera godhatti qabsiisuu dandeetti yookiin immoo himatu ragaa qabatamaa dhiyeessuu akka hin dandeenyeef san hunda jalaa balleessitee nammaa waan nagootu hin qabdu ragaa kamiyyuu hin qabdu jettee sodaachistee mucaan akka tasaa ta'ee footoo biyya chaayinaa deemteetti kaatisan qofanii qabdii footoo san qofa garsiifattee karaa fi qaama isii kabaqaqsanii ragaan dhaabbataan fi kaleesii diinee yoo ilaalchisan namicha keessa arguu kan danda'an waan san qofaa jechuudha ragaan fardiin. Kanaaf daawwattoota kiyya ijoolleen ofiin sobina mallaqni homaayyuu miti qaamni keessan deebi'een argamu. Dunyaa laaltanii jireenya keessan boruu gadadotti hin deebina. Fuuldura keessan hin dukkaneessinaa gaddatti hin jijjiirinaa gammachuu keessan wanti qaama rabbiin nu guute gahu hin jiru jechuudha. Qabaatanii tirfii ta'ee ilma namaatiif tola ooluun homaatiyyuu miti garuu immoo gatii ati namaa tola oolteen ilmi namaa deebi'ee dabasii yaaduun immoo miidhaa agartee namni isheen tun ilmoo horachuu yookiin immoo taqabbii guddifachuu hin dandeenye baatee kadhattuu taatee jechuudha. Akka qaraa ofii hojjettee ofii dandeettee bakka kamiyyuu gahuu dandeettu kichuutti kutanii jechuudha. Kanaaf of eeggadhaa bakka feetanillee hojjetan hammeenya ilma namaa beekuun hin danda'amu. Nama kamiyyuu amantanii yookiin immoo mana maal isa hojjetanii ni dhufa. Hojjetanii waan dhufu tokko fedhanii fayyaa ofii dhabuun barbaachisu daawwattoota kiyya sagantaan kan kana fakkaataa irraa barattanii jedheen yaadaa waan barnoota qabu jedheen yaadaa kanaaf isinii fidee isin immoo like share subscribe gochuun dagatinaa qophii biraatti nagaa waliin deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.